nagaan baanii nagaan galuuf karoora qabame galmaan gaachuuf nageenya jiraachuun murteessaadha jedhan jiraattonni bulchiinsa magaalaa Asallaa rakkoo nageenya dhabuun dhufu waa hedduu miidha waan ta'eef faayidaa nageenyi qabu hubachuun nageenyaaf hojjechuun akka barbaachisu himan caasaa nageenyaa waliin ta'uun qindoominaan hojjechuun magaalichatti nagaa argame itti fufsiisuuf yoomiyyuu akka hojjetan dubbataniiru. Nageenya uummata keenyaallee inni as hin geennee jira. Gara fuulduraatiifillee nageenyi kun akka lafa qabatu magaalaan keenya akka nagaa ta'u qaamni nageenyaallee humna isaatis akka cimsatu wanni godhaatiin hin jiru uummanni tokkoffaa amma motoroota amma kennaatiin hin jiramu kana har'a bitamee dhiyaate kana uummata irraa hawaasatu walitti qabe jechuudha. Humna hawaasaa maallaqa hawaasaa walitti qabe humna nageenyaa kana cimsuu waan barbaadameef hawaasni walitti qabee kennee jira. Yoo nageenyi jiraate abbaan qabeenyaa jiraate yoo nageenyi jiraate hojiin jiraate yoo nageenyi jiraate namni kamuu bahee gala waan ta'eef waa hunda caalaa nageenyaaf dursa kennina jechuudha. Irra caalaa hawaasa biratti nageenyi nu biratti yoo nu odeeffannoo kennine nageenya magaalaa keenya sirriitti eeguu dandeenya jechuudha. Nuti abbaa odeeffannoo yoo hin taane caasaa nageenyaa kanaaf nuti jiraatan magaalichaa qe'ee keenyarraa kaasnee abbaa odeeffannoo yoo hin taane qaama badiidhaaf deemu san dafnee odeeffannoo kennee caasaa nageenya kanaaf kennee dafnee toonini yoo kan odeeffannoo hin kennine ta'e magaalli nagaa ta'uu hin dandeessu jechuudha. Magaalaa Asallaatti nageenya akka mirkanaa'uuf hawaasa waliin mari'achuun hirmaannaa fi fedhii nageenyaaf jiraattonni magaalichaa qabaniin waliin taanee waan hojjanneef magaalaa nageenyi keessatti mirkanaa'e taatee jirti jedhan qaamoleen caasaa nageenyaa hojii nageenya kabachiisuu irratti hojjechaa jiran magaalaa keessaa fi naannawa magaalichaatti itti fufiinsaan nageenya akka jiraatuuf qindoominaan hojjechuun rakkoo nageenya akka hin muudanne dursanii akka ittisuu irratti akka hojjetan ibsaniiru. Waa'ee nageenya magaalaa Asallaatiin wal qabatee milkaa'inni guddaan qindoomuudha wal dhageeffachuudha tokko ta'uudha. Caasaan nageenyaa sadarkaadhaan jiru dargaggeessarraa kaasee hanga qaama siyaasaatti tokko ta'uudhaan wal dhageeffachuudhaan waliin mari'achuudhaan uummata mariisisuudhaan magaalli Asallaa nagaa taateera. Nageenya keenya gammaa homaa tokko waan tokko illee dhufne inni eegna sirriitti. Beerri leenbaa halkan dheeraatu eegaa guyyaa immoo beerri poolitti makaamaneetu eegna. Nageenya magaalichaa eeguu keessatti hirmaannaan hawaasaa olaanaa ta'uu kan ibsan itti gaafatamaan qajeelcha poolisii magaalaa Asallaa Komaander Baanataa Bokkuu jiraattonni magaalichaa fedhii isaaniin dogdoqqee 15 bituun caasaa nageenyaaf kennuu eeraniiru. Bara kana caasaan nageenyaa sadarkaan jiruu fi hawaasni waliin ta'uun nageenya uummataa eeguuf hojii hojjetameen raawwiin gaariin galmaa'uu simaan. Hawaasa cinaa dhaabbataa jira. Hawaasni kana nu baasaa gaafa jennuun maallaqa ofiisaatii baasee motora isaa gadi bitaa jira. Hawaasa ofiisaatii maallaqa baasee moggaafama qaxanaa bilookiidhaaf iddoo addaa jennee lakkoofsa bira poolisii irra keenya sana nu tolchaa jira. Soo kana dhaabbannee nullee hawaasa keenya cinaa dhaabbannee hawaasa keenya iddoo hawaasa keenya nu barbaadetti daafnee dhaqqabuudhaan rakkoo hawaasa kanaa hiikuudhaaf miseensi poolisii keenyas haa ta'uuti qaamni nageenyaa biroos milishaan keenyas gaachan sirna keenyas rakkoo kana hiikuudhaaf yeroo kamiyyuu qophii ta'uu keenya ibsuun barbaanna. Magaalaa Asallaa fi naannawa magaalichaatti itti fufiinsaan nageenya akka jiraatuuf qindoomina kutannoo fi ejjannoo qabaachuun hojjechuun eegalame cimee itti fufuu akka qabu dhaamameera.